Nagaa fi ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barattootaa fi hordoftoota Meetii chaanal akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa gootti galata Waaqayyoo isinis baga nagaa fayyaa keessan taatan jechaati. Warri egaa jaallattanii Meetii chaanal hordofaatii jirtanii viidiyoo ni gadhiisu laayik akkasuma yaada qabdannaa barreessaa sheerillee waliif gochaa jirtanii hundumti keessan eebbifamaa isiniin jechuutiin barbaada. Akkasumas immoo viidiyoon kun immoo isiniif haaraa kan ta'e egaa yoo jaallattan qofa Meetii chaanal subscribe gochuun akkana hordoftanii isiniin jechuutiin barbaada. Egaa viidiyoo kana immoo jaallachuu keessan laayikii gochuudhaan akkasumas gaaffii yaada qabaattan barreessuu dandeessu. Egaa akkuma argaa jirtan egaa har'a qabadhe kan isiniif dhiyaadhe wanta mul'achaa jirtu kana waan baay'ee bareedu kana akkamitti akka hojjetamu isinitti argisiisa. Hanga dhumaatti yaadaaf qalbiidhaan na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kallattumaan gara kanatti isiniin dabarsa. Akkaataan ittiin jaamarran isinitti argisiisa jechuudha. Kana egaa jalqabaa fi finyoo hanga barbaadan jechuudha hin fuwattu. Erga fuwattanii ani kan erkabootii bunaan dha'ee waan ta'e dha'aa jira waan ta'eef hanga erkabootii bunaa sun dheeratuun likkee jalqabe jechuudha. Maaliif inni kuni akkasa kanii biraa irratti na dabalii irratti na dhalchiisi maal hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu likkaanni jalqabuu qabna jechuudha. Erga jalqabne booda kun akka kanattiin irrattiin dhaanna jechuudha lama lamaan jechuudha kana nan dha'e. Boolla tokko keessaa si'a lamadha kan deeffannu. Isa deeffachuun dura garuu al tokko kirooshii keenya keessa deeffanna jechuudha. Akka xiqqoo qaawwa nuuf godhatuuf kun akka kanatti jechuudha. Al tokko keessa deeffanna. Lammaffaa irratti bakkuma duraa sanatti deebineetu kirrii keenya keessaatii fudhannaa jechuudha. Kun akka kanattiin bakkuma tokkotti si'a lama deeffanneetu fudhannaa jechuudha. Kun akka uumaa arat maazaniitti garuu lama lama qofaan jechuudha kan dha'amu. Tokko lama ergan keessa deeffadhee booda finyoo erga fuudhee amma immoo isa jala nan dheeressa jechuudha. Maaliif jala jalqabaa yoo dheeressitanii booda isin jala waliin darbu jechuudha. Xiyyisaa alfanii wal qixa ta'e yeroo garfee isinii kenna jechuudha. Kanaaf babal'iftanii jalqabuu qabdu jalqaba irratti karaa jalaa jechuudha. Bakkuma duraa sanatti kan nuti deeffannu. Hunduma isaa yoogaa bifuma kana fakkaatuunidha kan nuti dhaannu jechuudha. Erga akkasittiin dhoofnee xumurree boodammoo ofirra deebineetu asiin asii irratti dhaannaa jechuudha. Kanaaf egaa hanga kanarraan ga'ee waan hin jiruufi kirrii hadii incita waan ta'eef icciteetti guduunfeetan hanga kana dha'ee jira. Erga kuttameetti guduunfame booddee isaa lama irra jiru sana ton ta'in isa sadi qabu irratti dha'a jechuudha. Tokko tokko bira darbaa tokko irratti immoo dha'atii deemtu jechuudha. Amma kun sadaffaarra jira. Sadaffaarra jiru kanani irratti ishii faandishaa fakkaatu kana dha'a jechuudha. As gidduutti shanan taattaadha jechuudha finyoo kiyya. Si'a shan ergan taattaadhee karaa jalaanii jechuudha. Karaa jalaanii keessa deeffadhee dha'achuudha. Yeroo lama erga keessa deeffadhee booddee egaa viidiyoo waraabaa dha'uu fi noormaalee gadhaan tokko miti waan ta'eef egaa kirooshiin keenya keessa na jalaa babbaa. Egaa dhiifama akka naa gotan abdiin qaba kaadha dogoggorri waanuma jiru waan ta'eef namni hojjetu ma dogoggora. Kanaaf erga si'a lama deeffadhee booda yeroo shan finyoo keessa fuudheeni yeroo shanidha kanan keessa deeffadhe kana. Sanii boodachuma mataa ishee gubbaarra qaawwi isaa hadii waan ta'eef mul'achaa hin jiru keessa deeffattu baaqee ishiitiin jechuudha qeenxeedhaan dachaan otoo hin ta'in. Maaliif kun ishee kana ishee qeessa fakkaatu kana gubbaatti nuu baasaa jechuudha yeroo akkas goonu. Ammas achumattidha kanan deeffadhu. Al tokko lama sadii
amma immoo maal goonaa irratti shiqeessa fakkaatu sana immoo asirratti baafannaa jechuudha. 1 2 3 4 5 egaa ammas keessaa ba'ee jira garuu 5 jira jechuudha. achuma gubbaattan ammas qeenxeedhaan kirrii qeenxeen keessa deeffannaa jechuudha. al tokko tani booda al tokko keessa deeffanneetu erga deeffannee booda isa hadii marsaa duraa dhaame keessa 2 deeffanna jechuudha. kun laastii keessaa jechuudha. haal 2 keessa deeffanna jechuudha. tokko deeffadhee 2 isaanii booda ammas immoo irratti shiqeessa fakkaatu baafadhee karaa achirraanis immoo dhaa jechuudha. kanaaf egaa bifa kanaan karaa hundumaan iyyuu akkasitti adeemna. tokko tokko bira darbaa tokko tokko immoo irratti adeemna jechuudha. egaa kana fakkaata yaadaaf qalbii deddeebi'aati ilaalaa hin baramaa isiniin jechuun barbaada. egaa hanga dhumaatti waan daawwattanii waan barattanii fi galatooma lafa jirtanitti nagaa fayyaa keessan ta'a. hanga viidiyoo biraan deemnee wal arginutti nagaa fayyaa qabaadhaa. turtiif yeroo gaarii nagaatti.